warroonni jechuudha caaltuun maal taate caaltuun maal taate warnaan jettan jechuudha ani caaltuun keessanii hoggaana beektanii akkanan turre amma laala akkanatti gurraacha'ee fulli kan koo akkanatti badee hoggaa sagal dalagadhee jaarsi kan koo hoggaa sagal birriin harka nyaate ijoollee afur walirraa qabna. Ijoollee san ijoollee afur san isarratti gaayite tanan jaarsaa kooti abbaa warraa kooti jeetan isarratti gaayite tan biyyoormaa dhufe. Yommuu biyyoormaa kana dalagadhu silaa biyyoormaa hinuma beektu mana ijaaraa jiranaan jedhu. Mana sanatti agarsiisi mi'a jaarsaa koo jennaan abbaa warraa koo jennaan ginoo mana san suuraa kaasee natti ergata. Omayyuu okay shi jeetan bakka inuma naamane ijoolleen tu akkamire jennaan ijoolleen tollee kafanallee ni bitaa fi haala gaarii irra jirti barumsallee ni baratanii bakka nan dadhabani yaa jaarsa koo hoggaa sagal guutuu biyya ormaattan ta'a gara biyyaallee hin gallee amma dhufanii dadhabee jennaan maal naan jedhe maal gochaa dhufta xiqqoo hoggaa tokko dabaladhu mannillee xiqqoo keessisaa hin afaanaan jedhe. Ay jaarsa koo ani dadhabee tan jira kanaan booddee hin danda'u jennaan lakki dalagadhu xiqqoo dalagadhu naan jedhe natti gamte nan dadhabe ka'ee tan biyyaan gale yommuu biyya galu ittiin himneeyyudha gara qe'ee deemnaani manni hin jiru ijoolleen tu qofa mana citaa keessatti jira. Nan gubadhe nan aare maalan godha iyyullee namni nan dhaqqabu of eeggadha uummata qashtii dhiira namanina akkanan ta'e. Kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota Boonee Entertainment ashamaar kafuune nageenyi kan koo kan jaala kabaja bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu ana obboleettiin keessan nagaa kooti har'a viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Akkuma argitan obboleettiin keenya waggaa 9 biyya ormaa hojjedhee abbaa ijoollee koo afurii mana ijaareera jedhee footoo mana namaa kaasee natti ergaa ture. Manni naaf ijaarameera jedhee qabeenya koo waggaa 9 abbaa manaa kiyya irratti ergaa ture. Har'a garuu gaafan biyya galu manni ijaaramiyyuu hin jiru maallaqni sin jiru mana citaattiin galee hawwii sin kaleessa beektan hawwiin kolfituu sun hawwiin bareedduun sun har'a bifti ishee cooligee har'a gammachuun ishee badee har'a fuulli ishee gurraacha'ee kunoo akkanatti na argitanii kaleessa akka kanatti nan beektanii nuun jetti. Mee maal jenname obboleenyaan keenya hedduun isaanii rakkina isaanii namni beekuuf hin jiru. Guys, halagaan nama nyaata. Maatiin nama nyaata. Obboleessi nama nyaata. Namatti kaatan namatti dhokfatan hin qaban. Nama duukaa hojjetan hin qaban. Mee maal yoo godhantu furmaatame. Abbaa ijoollee ishee afuriiti mee. Ganaa nama miidiyaarraa wal barte miti mee. Nama bultii wajjin godhatte. Ijoollee afur irraa hortee jiruuf jireenyi gaafa itti ulfaatu ijoollee ishee arfan abbaa warraa isheetti laattattee biyyaa baate. Biyyaa baate immoo dalagdee ergatte ittiin hojjenna jettee maaliif ree abbaa manaa isheeti waan ta'eef mari'atte biyyaa baate. Har'a garuu abbaan manaa ishee maallaqa sana hunda irraa fixee kunoo yeroo kanatti ijoollee ishee wajjin gammachuu dabarsuu kan qabdu yeroo shanatti waa waggaa 9 dadhabdee kana ijoollee ishee wajjiniitiin jiraachuu kan qabdu har'a garuu deebite kunoo har'allee mana ormaa keessaa boosii jechuudha. Rakkoon ijoollee keenya baraa gara baraatti yeroodhaa gara yerootti dabalaa deema. Duuti ijoollee keenya akkuma itti fufetti jira. Boo'ichi ijoollee keenya akkuma itti fufetti jira. Mee maaltu furmaatame? Erga abbaa warraa namaan amanamne, erga maatiin ofii namaan amanamne, erga obboleessi ofii obboleettiin ofii namaan amanamne, mee maaltu furmaatame? Maaltu namaa furmaatame? Hin ergiini jechuu dandeessan. Abbaa warraa isheeti mee? Abbaa ijoollee ishee afuriiti mee? Abbaa ijoollee ishee afuriiti akkamittiin ergitu mee? Abbaa warraa dha'oo wal mari'atanii biraa deemte hoo daa'imatti kennite dhufte hoo mee otoo saniiti maal gootani mee? Gaa'is hin baradiina dhugaa rabbii maaliif itti argitee hin jedhiinaallee sababiin isaatu abbaa warraa isheeti. Abbaa ijoollee isheeti. Takka miti lama miti sadii miti afur irraa fudhattee jirti jechuudha.
erga horteeti kan isheen erga abbaa manaasheef ijoollee godhatteeti kan isheen biyyaa baate. Hanga kana hundammoo waan irratti shakkiteen qabdu. En hojjetaa jetteeti abdiimaan itti ergaa turte because footoo kaasetti erga waan ta'eef jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Waaqa sababiin isaatu amma dubartiin kun waggaa hanga kana dhuftee otoo ijoollee ishee argachuu dandeessu, otoo mana ishee keessa furdatus qal'atus jireenya badaa ta'us gaarii ta'us itti tolu baachus otoo godoo ishee keessa teessee jiraachuu dandeessu. Nan fooyyeffadhaa, ijoollee koo barumsa gaariin barsiifadhaa. Akkan galeessa guddadhetti ijoolleen kiyya na duuba dhufan. Akkan guddadhe sanatti rakkina an dabarse sanatti ijoolleen kiyya hin dabarsiini. Ijoollee kiyyaafan dabarsa jetteeti karoorsitee itti yaadde biyyaa baate. Garummoo akka isheen karoorsitee baatee fi akka isheen yaaddee baate hin taaneefi. Mee maal jettanii mee? Dhugaa rabbii anaan na gaddisiifte garuu sababiin isaatu manni citaa har'a isheen galtee argitee ammoo keessaa baate deebitee dhufte kun osuma biyyaan ba'iinuu sana ifattee keessa jiraachuu hin dandeessi turte. Ijoollee isheef akaayii yoo ta'e akooftee, gommana yoo ta'e bilcheessitee, ijoollee ishee yoo ta'e tikeeyyuu kennattee amma galtee argitee deebitee kan akka jiraachuu hin dandeessi. Garuu immoo nam fooyyessa jettee biyyaa baate. Amma dhiirti akkasiis abbootuma gaarii faana abbaa makeenya isa rakkatee gindii baatee dheelee isa nu guddise faana namni akkasiis amma abbaa jedhama yookaan abbaa warraa jedhama. Sadarkaama abbaa warraatti sadarkaama warra kaaniitti waamama. Maaliif ree maqaa achitu wal fakkaata waan ta'eef jechuudha. Amma furmaanni jiru yoo jiraate fakkeenyaaf warroonni abbaa warraa qaban, warroonni daa'ima isaanii dhiisanii biyyaa ba'an namaan hordofsiifachuudha. Maaliif ree kunoo namni akkasii koo nama dhala kaadee jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni amma waan haati warraa sagoo ergitee kana basabbasee waan tokko otoo ishee hin kaa'ii waan tokko isheen galtee hin argine kan akka kanatti basabbasee ammallee biyya ormaatti ishee deebise kuni ammallee dhala ishee irraa ishee fageesse kuni namni kun dhala isaa nama kaadedha jechuudha. Nama ala saafuu ta'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf amma nama kaa'achuutu gaarii dhala. Firri yoo dhibellee ormuma bakkee jechuudha. Ormuma nama isan beekne amma fakkeenyaaf waaqayyo faa galatu sooshaal miidiyaan guddatee jira. Namootuma sooshaal miidiyaa irra kanayyuu namootuma nama namaatiin hordofsiifachuutu gaarii ta'a. Akka kanatti bifa ofiitii badanii osoo xaranii ijoollee ofii hin argin ijoollee ofii yaadaa mucaan koo beelofte moo dheebotte moo har'a maaltu irra ga'ee bokkaan itti roobee aduun itti ba'ee ijoolleen koo mana barumsaatii gaafa galtu beeluutti galti ijoolleen koo hin beelofti jette yaaddoo ijoollee ishee waggaa 9 dhamdhamattee waggaa 9 gubattee ammoo naa darbee karaas nan ga'a jettee gaafa isheen ijoollee isheetti galtu kan ammoo harka qullaa. Walumaa galatti nama jala kaa'achuun gaarii dhala. Nama jala kaa'achuun gaariidha. Sababiin isaatu amma sooshaal miidiyaa kanarra namni wal jalaa ba'uu danda'u hin jiru jechuudha. Namni hundiyyuu wal beekala. Unkaan isa ganda ofii, isa ollaa ofii, isa aanaa ofii miti, isa safara ofii miti jechuudha. Namni miidiyaa kanarraayyuu fira waliif ta'a jechuudha. Isa si nyaatu osoo hin taane nama keessa akkoo namni jira. Nama keessa namni jira. Kanaafi nama jala kaa'atanii hordofsiifachuutu gaarii ta'aa jedhan. Anamma warri dura biyyaa baanillee akkuma isaattu bara miidiyaa kanarra namni hin jirre warri miidhaman kunollee miidhaman garuu dhaloota amma dhufaa jiruuf dhaloota amma nu duuba biyyaa ba'aa jiru kanaaf kunoo ijoolleen waggaa 13tti waggaa 12tti waggaa 10tti biyyaa ba'aa jirti jechuudha. Isaanii fi awareness dabarsuudha. Isaanii fi muuxannoo qaban irraa dabarsuudha. Nu ammoo warroota kanaaf jechuudha. Yaada negatiivii osoo hin taane yaada poozitiivii kennuufiidhaani kan isaan jabeessu.
dhalli isaanillee geessee akka isaaniif dabarsuu dandeessu bor jireenyi biraan akka jiru isaanitti haasa'uudha wanta isaan abdii kutachiisu. Maaliif namni abdii kutatee yookaan immoo namni dadhabee namni bakka jireenyi itti jabaate waa hedduu gochuu danda'a waan ta'eef akka kun hin taanee fi yaada jabina isaaniif kennu isaan jabeessutu gaariidha. Isaanitti illee faradiina warra akkas miidhamanii dhufan kanatti hin faradiina. Isin galee jaallatanii miti waan ta'eef jechuudha. Namuu gaariin jibbola jaallatanii miti. Namuu gaariin jibbola abbaa warraadha. Abbaa daa'ima isheeti. Akkamittiin hin amantume. Kanaafiyyuu baga nyaatamtee baga akkas taatee bagasii fi bagasi nyaatee baga kanas godhee jechuu osoo hin taane waan isaan jabeessu waan enerjii isaan itti horu waan bor isaan itti fufanii jiraachuu danda'an qabeenyi isaanii kun yoo hafeeyyuu dhalli isaanii akka lafa jiru dhalli isaanii immoo hojjettee akka dabarsuu fi dandeessu akka kanatti isaan jabeessuudha malee wanta isaan abdii kutachiisu isaanitti dubbachuun sirrii miti. Isiniin jedha yoon dogoggoree of kolchaan hunda keenya iyyuu bakka jirrutti waaqayyoon waa eegu. Hanga viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti hundi keessan iyyuu nagaan naaf tura bakka jirtanitti waaqayyo isin haa eegu isin haa tiksu turtii gaarii.